Ashama akkam nagaa jirtu kuni YoursTech Podcast ida har'a waa'ee teeknoloojii irraa haasa'uufiin asitti argamne teeknoloojii keessattuu barnoota teeknoloojii yeroo ammaa kanatti maaliif barbaachisummaan isaa hoo maaliif faayidaan isarraa argamu maaliif kanneen birooti irratti illee kan mari'annu ta'a turtii keenya har'aatiin obbo Ambaasaadder Siraaj Sabaa walitti deebinee jirra. Akkasuma mootiyyuu boontuu saalee walitti deebinee jirra jechuudha. Har'a nama sadiin ta'uudhaan kan waa'ee barnoota teeknoloojii fi faayidaa isaarraa haasofnu ta'a jechuudha. Qophiin keenya yeroo hundaa'u teeknoloojiima. Garuu mainly waa'ee amma barumsa haaraatiif waan qabannee dhufaa jirruu fi akkasumas waa'ee YoursTech Academytiin wal qabsiisnee teeknoloojii barbaachisummaan isaa hagam takka fuula dura hoo hagam takka diimaandii qabaa wanni kun kaja'uu fi barumsi amma dhufaa jiru kun hoo maal qabatee kaja'u jecha minna. Ulfaadha. Waan bareeda jirtan dhiyeenya kana waa'ee teeknoloojii wal qabsiisee pilaatfoormiin baratameen kan isin barsiisaa jirtanii just pilaatfoormiin akkana waa'ee teeknoloojii barsiisuu kuni saba Oromoo biratti osoo hin taane fakkeenyaa fi saba akka Amaaraa biratti Habashaa biratti baay'inaan beekamaa namni barsiisa waan akkanaa kanneen Oromoo biratti immoo hin jalqabne isin amma jalqabdaniirtan ulfaadhaa jechuun barbaada namni keenya hawaasni keenya uummanni keenya keessaayyuu dargaggeessi umriin lafaa dhufa jiru kan fiigee jalaa qabu bahu kan ari'ee dhaqqabu wantoota akkanaa kanatti fayyadamuu danda'uu qaba barnoota akkanaa hubachuu danda'uu qaba haasaa dammaqinsaas taasistanii haasaa dammaqinsaa kanarraa namni waa hubachuu danda'uu qaba kallattii deemutti lafa deemu hundatti wantoota akkanaa barachuu danda'uu qaba ammoo bal'inaan waa'ee teeknoloojii har'arraa haasofna. Galatoomii Ambaasaadder Siraaj akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti yeroo teeknoloojii keessa jirru yeroo teeknoloojii keessa jirru yeroo jennu kanaayyuu maal jechuu jedhu raha kan fakkeenyaaf teeknoloojii keessa jiraatuun har'aa addunyaan tuni keessattuu baroota 15 darban kana addunyaan mandara takka taatee jirti. Akka jedhamtu itti dhufnee jechuudha. Kana kan isa godhe haalli namni itti wal qunnamu haalli duraan leetarii garaagaraa walii ergan asuma ta'aniitiin namni biyyarraa chaat walii gochuu walii bilbiluu real time yeroo sanatti karaa messengeraa karaa adda addaatiin wal qunnamu kuni wantu baroota 15 darban kana keessa dhufe. Amma ammoo baroota 5 darbe kana ammoo maaltu ta'e? Baroota 5 darbe kana teeknoloojiin sadarkaa namni ogummaa qabu sadarkaa barnootaa osoo hin ilaalatin meeqa akka barate osoo hin ilaalatin kutaa 5 baradhu 10 baradhu piroofeesarallee ta'ii yoo barbaachisaa ta'e hanga sun osoo hin ilaalatin ogummaa qabda ogummaa waan na barbaachisu qabda kan jedhutti dhufte jecha addunyaan buyyoomirraa baroota 5 darbe kana keessattuu jechaadha. Namni digrii kee, namni dippiloomaa kee, namni dooktoreetii keessi gaafatu hin jiru teeknoloojii keessatti. So baroota 5 darbe kana duraanuu addunyaan tokko taateerti karaa sooshaal miidiyaatiin karaa hojiitiin immoo moor tokko ta'uu eegalte. Keessattuu paandaamikiidhaas yookiin immoo koovidiidhaas bara 2020 irraa yeroo namni hunduu manatti haa galu jedhan san yeroo san addunyaa riimootii duraanis tamma wayii jira. Baay'ee ka beekame yeroo sana jecha kaampaaniileen hunduu manarraa hojjetu eegale gaafa kaampaaniileen hunduu manarraa hojjetu karam dhufe jechuudha sadarkaa biyyoonni biiznesoonni biyyoota alaa ani yoo asitti Ameerikaa keessatti $4,400 kafaleetiniin waajjiratti wanti isaanii danda'a baasii baasu kana hunda danda'a kana nama tokko irratti gara 6,700 baasuurra doolaara Afrikaa tokkicha nama Eeshiyaa tokkicha $1,000 takkaan waan ji'a guutuu hojjechiisuu danda'a kan jirutti dhufan jechaadha. Amma carraaleen warri Afrikaa kun qabu carraalee warri Ethiopia kun qabu carraalee warri Eeshiyaa kun qabu ogummaa teeknoloojii kana qabaatan taanaan baadiyyaa Oromiyaa keessayyuu ta'anii hojjechuu danda'an interneeta ogummaa kompiitara kanneen qabaannan jechuudha. So iddoon irraa hojjetan ni jira pilaatfoormii garaagaraa irraa hojjetan ni jira. So isa kana carraan yeroo ammaa teeknoloojii baradhaa jennuu fi keessatti uummata keenyaaf biyyaalee bahuun isaan barbaachisu wantoota baay'ee carraa baay'ee akkanaa kana jira jechuudha. Biyyoota ofii ta'anii biyyoota alaa waliin hojjechuu danda'anii jechuudha yeroo kanatti. So barbaachisummaan teeknoloojii kanarraa jechuudha kanarratti wanti dabaltan yoo jiraate.
Ulfaadhu galatoom waa'ee teeknooloojiitiin wal qabatee adicha kaasteerta. Teeknooloojii yoo jennu addunyaa biratti teeknooloojiin baay'ee beekamaadha. Addunyaa biroo keessatti ispeeshaalii Ameerikaa, Chaayinaa fa'aa fudhachuu dandeessaa, Raashiyaa, biyyoota Awurooppaas fudhachuu dandeessaa baay'ee beekamaadha. Eeshiyaa fi Afrikaa keessatti garuu Eeshiyaan Afrikaa irra guddoo jechuu dandeenya. Biyyoota Afrikaa hedduu keessattis baay'ee beekamaadha. Garuu gara biyya keenyaa gaafa dhuftu teeknooloojiin akkaataa nuti itti hubanne kana dura baay'ee dhiphaanatti fakkaata. Hawaasni keenya garri caalu. Uummata bal'aa qaba. Itoophiyaan uummata bal'aa qabdi nama miliyoona 130tti tilmaamamaa. Baay'ee bara 2007 irraa kaasee lakkaa'amne. Garuu ammoo tilmaamatti nama miliyoona 130 jedhamee tilmaama. Nama miliyoona 130 kana keessaa humna hojiitu guddaadha. Dargaggeessatu guddaadha jechuudha. Humna hojii kan jedhamu ispeeshaalii waggaa 18 irraa yookaan ammoo waggaa 15 irraa kaasee hanga waggaa 50 keessa warra jiru humna hojii jedhamee tilmaamamaa. Itoophiyaan kana qabdi. Humni hojii hangana guddatu kun ispeeshaalii gaanfa Afrikaa keessatti akka uummata Itoophiyaa guddaan jechuudha. Uummata bal'aadha, uummata guddaa lakkoofsa guddaa. Uummanni kun teeknooloojii irraa xiqqoo fagoo jira. Sababbiin isaa kanaan durallee kaafne irraa sagantaa darbe keessatti akkaataan akaadaamiin barnoota nuti ganamarraa kaasnee ittiin hordofnu kan teeknooloojii irratti hundaa'ee gati. Sababa sadiif namni hojii biyya keessatti nu uume Itoophiyaa keessatti hojiin hin uumamu. Waa'ee teeknooloojii hin beeknu qaba. Teeknooloojii miti kan nuti barannu yoo guddate nuti saayinsii uumamaa saayinsii hawaasaa barannaa. Saayinsiin hawaasaa waraanni addunyaa tokkoffaa achiin bu'ee asiin ba'e asiin deebi'ee nama ajjeese. Waraanni addunyaa lammaffaa achiin taree dhaabbanni mootummoota gamtoomanii achitti hundaa'e asiin bu'e asiin deebi'e. Saayinsii uumamaa gaafa bira deemtu lafeen nama asiin kaatee asiin buutee achiin baatee asiin deebitee dhiigni adiin gara naan bahee gara siin deebi'e. Namni keenya kan inni baratu isuma kana. Kanaaf piraktikaaliin baratu. Yuunivarsiitii dhaqee piraktikaaliin baratu. Rakkoon guddaan namni baratee yuunivarsiitiilee gaafa bahu sababa hojii hin uumanneef waan teeknooloojii hin baranneef. Nuyyuu eega biyyaa baane nuuf gale. Eega biyya teeknooloojiitti fayyadamu eegalte dhaqnee nuuf gale malee duruu hin beeknu jechuudha waan akkasii. Silaa maaltu biyyaa nu baasa? Hin baanu. Rakkoon siyaasaas nu baasu fala itti barbaanna malee hin baanu ture. Garuu namni keenya irra guddaa rakkoon siyaasaallee jiraattu rakkoo dinagdeettu biyyaa isa re'a. Rakkoo hojii dhabdummaa gaddeebi'ee hin qotuu jira. Yuunivarsiitii ba'ee deebi'ee hin qotu lafa abbaa kiyyaan qotu jira. Sunuu hin jirtu xiqqoo sanuu qotuu hin barbaadu. So kun maddi isaa barnoonni teeknooloojii biyya keenyatti dagaaguu dhabuurraa kan ka'e. Kanaaf teeknooloojii jechuun meeshaa dijitaalaa jechuun ni danda'ama. Amma addunyaa har'aa kana keessatti ati jalqaba irratti kaasteerta. Addunyaan har'aa tuni teeknooloojiin walitti hidhatteerti. Namni humni namaa gatii dhabuudha deemaa jira. Erga keessaayyuu akka koronaan addunyaa weeraree booda waan artificial intelligence jedhamu kan namni bal'inaatti fayyadamu eegale. Achi duras jirti artificial intelligence garuu namni dhimma isii qabu hin jiru. Ameerikaa keessa bara 1950 eegaltee suuta guddataa dhufte garuu koronaan bara 2019 dhumarra jalqabee wanti tuni akka isin dagaagu taasise. Akka isin guddatu taasise. Amma duraan namni tokko waajjira tokko keessatti namoota riippoortii dhiyeessan, riippoortii waggaa aanuwaan riippoortii kan jedhanii dhiyeessan san namoota hojjetu harka. Amma ati yoo barbaadde daataa kee itti kennitee ChatGPT yookaan ammoo waan wayiitiin riippoortii waggaa naa dhiyeessitan kan ati barbaaddu daataa kan isin sirraa barbaadu daataa qofa. Waan namni ji'a lama dalagu yookaan ji'a tokko dalagu tanuu dogongora meeqa laaqee dalagu sakandii 5 keessatti yookaan beebi daqiiqaa takka keessatti waan waggaa tokko lafa siikeetti jechuudha. Gaafa san laala. Gaafa san namni hojii san hojjetu hojii san dhabee jechuudha. Hin barbaadu. Namni kaampaaniin tokko akka isii kafaluu hin barbaadu. Lafaa ka'ee isitti fayyadamaa jechuudha. So teeknooloojiin hiree akkanaa kanneen qabdi. Gara tokkoon yoo baratte yoo waa'ee teeknooloojii hubannoo teeknooloojii san yoo qabaatte itti fayyadamta. Garuu yoo teeknooloojii hubannoo teeknooloojii san hin qabaatin hoolaayyuu eeguu hin dandeessu. Roobootiin bor hoolaa sirraa fudhatee hojii hoolaa ati ittiin eedu sirraa fudhatee eeguudhaaf qophaa'ee jira jechuudha. Kana jechuun barbaada bal'inaatti deemina boontuun itti hafu. Isin waa yaadota baay'ee kaastanii ammallee asirratti wanni itti dabaluu barbaadu tokko yoo jiraate malee. So wanni teeknooloojiin nuti haga ammaarraa haasaa turre kana booda illee irraa haasoynu waa'ee feesbuuka fayyadamu yookaan tiiktookii fayyadamu osoo hin tahin tiiktookii uumuu feesbuuka uumuudha. Keessattuu amma AI'dha yeroon kan AI'ti. AI'dha wal qabsiistee biizinesni hundinuu yeroo amma AI automationiidha malee jecha amma even biizinesoonni yoo ati weebsaayitii UC dalaguudhaaf amma weebsaayitii sana AI qabaatu qaba.
Appilikeeshinii dalaguudhaaf appilikeeshiniin AI qabaatu qaba. Eejentii qabaatu qaba jecha. Which means eejentii kaampaanii saniidha qabaatu qaba jecha weebsaayitiin suni bakka san akka amma yeroo dawwallus tahee yeroo gaaffii adda addaadhaan namoonni gaafatan ka duraa warroonni onnidha taa'ee deebisu san bakka san bu'ee AI'n waan san deebisu bakka san jiraatu qaba jecha. So barumsa jechuun kun hundi kan dhufu maalirraa kanatti dammaquu qabnaa kanatti ka'uu qabnaa keessattuu dargaggoonni fi shamarran biyya keessas ta'ee biyya alaa keessa jirru waa'ee teeknoloojii kana hubannee teeknoloojii maali akkamitti fayyadamuu dandeenya teenyee fayyadamnaa noo teenyeen fayyadamnu kaanee barannee akkamitti akka dalagu barannee ani maaltu naa ajaa'ibe. Mee akkamitti weebsaayitii kireeti godha kireetiin godhamu ni dalagama ni hojjetama si galee baratamee akkuma namni kamuu baratee yuunivarsiitii waggaa 4 waggaa 3 baratee achirraa sooftiweer injiinar ta'ee eebbifamee bahee hojjetu san kunis specifically barattee koodingii barattee akkami akka hojjettu barattee waan baratte san irratti ammootu weebsaayitii san ni uumtanii hojjetta. So kanaafuu karaa saniin akkasitti teeknoloojii waan jedhamu kana hubannee kanatti fayyadamuu namoonni akkuma reefooti kaasuuf yaadde amma dhiyoo tanaayyuu laalaa turani. Maal jee 15,000 gaafataniin uummanni faranjii jecha piroojeektii wayii irratti doolaara 15,000 gaafatanii. So akkamitti waan kana gatii gadaanaadhaan hojjechuu danda'a kan jiru kaampaanii wanni Dubaayii wayii qunname. So gizee qunnamu 4,000 dalaganiif. Which means doolaara 10,000 takka wanti godhee jireechaa namni sun si galee. So kanaafuu kanatti maan fayyadamnee Ji'a haasaa ture beektaa TikTok irraa arge. Gizee laaddu dhugaadha yeroo Afrikaa dhufte doolaarri 4,000 qaldii miti. Doolaarri 4,000 guddaadha. Akkas yaadaa jiran amma kaampaaniidhaan guguddaan Ameerikaas ta'e Awurooppaa keessa jiran maal yaadaa jiranii nuti bakka asitti kafallu maaliif gana gadi buusnee warra achi jiru maandaleessifan. So carraa sanitti carraan sun yeroo dhufe ammootu nuti ammoo fayyadamuu danda'u qabna jechuudha. Teenyee warroonnummaa waan biraa fiildii biraatu warri qabuyyuu taa'eela fiildii saniin ani hojii appilaayi godhee baratu hojjechuu qaba biiroo seenuu qaba osoo hin ta'in mana keessa teessee mana kan keessa teessee intarneetii qabaannaan laaptooppii qabaannaan waan baratu barbaadu san irratti barattee san booda waan san irratti hojjechuu keessattuu warroonni biyya jiran fa'aa carraa bal'aa qaban paaspoortii jettaa ID jetta baankii jetta nuti haga keenya limited hin tahan beektaa isaan. So kanaafuu waan sarara fayyadamnee amma nuti ammoo kana wal qabsiisnee gaafa barannullee wanni baay'ee nu rakkisaa ture warroota barumsa afaan keenyaan barachuu dhabuudha. Akka malee rakkataa turre yeroo sanitti ammoo AI illee hin turre ChatGPT natti gaafatullee hin jiru. So san dhabuu baay'ee nu rakkisaa ture. Rakkina sanirra dhaabbachuudhaan rakkina nuti keessa dabarre san ammootu furuu qabna. Nuti rakkina jiru san bakka ati dabarte san obboleessi kiyya dabaruu hin qabu obboleettiin tiyya dabaruu hin qabdu. So rakkina san ammootu ani erga argee dirqama namni biraa argoo osoo hin qabaatiin ani ammootu rakkina saniif furmaata fiduu qaba kan jedhu irraa kan kaane. YoursTech akkasitti carraa hojii bal'aa afaan ofiitiin YoursTech Academy barumsa teeknoloojii irratti hundaa'uudhaan waa'ee teeknoloojiitiin wal qabatee barumsa afaan Oromootiin koodingii jettamoo AI jettamoo wantoota baay'ee irratti kan fidee dhufe rakkinuma kana yaadee rakkina kana irratti furmaata qabatee kan dhufaa jiru jechaadha. So YoursTech jalatti kan hundaa'e YoursTech Academy'n oduu gammachiisaa uummata keenyaaf saba keenyaaf qabatee kan dhufe. So har'a sanuma jecha waliin nuti ijaa jirru teeknoloojii kanarratti hundoofne rakkina jiru furuudhaan kana kan wanni jenna jecha. Actually akkuma siifi siraajilee tuquudhaaf yaaltan sanatti teeknoloojiin yeroo kanatti beektaa hedduun isaa barachuun barbaachisummaa isaa sana sirriitti hubachuu danda'uu qabna. Vaaliyuu isaa beekuu danda'uu qabna. Har'a namni teeknoloojii barate biyyaa wantummaan isa baasee hin jiru. Look, poointiin keenya guddaan illee ofii keenya baqattummaa bara dheeraadhaaf dhandhamnee arginee jirra. Baqattummaa kana keessatti illee barannee jireenya keenyas jijjiirre amma ammootiyyuu jireenya uummata keenyaa sana jijjiiruu danda'uu qabna. Yoo xiqqaatee uummata keenya kana ija isaa irraa banuu qabna addunyaadhaan walitti baasuu qabna kan jedhu kaayyeffannee ta'e chaanatu kakaane kuni maali namni karaa nuti kaleessa irra deemne sana karaa baqattummaa sana biyya isaatii bahee baqataa ta'uu hin qabu.
namni milkaa'uudhaaf jedhee biyyoota Arabaa keessa deemuu hin qabu. Barahaa keessatti du'uu hin qabu. Bishaaniin nyaatamuu hin qabu. Har'a silaa warrummaan carraa namoonni biyyoota alaa deemaniitiin silaa hojii tuffiidhaafis osoo hin taane hojii xiqqoo hojjetan sana hojii sana caalu maallaqa guddaadhaan biyya keessa ta'anii hojjechuun ni danda'ama yeroo ammaa kanatti wantummaan nuti barnoota kana gadi finneefillee ummata kana addunyaa kanatti gadi baasuudhaaf warra fedhii qabu warra jijjiiramuu barbaadu warra teeknooloojii hubachuu barbaadu hubachiisaa addunyaa kanatti isaan gadi baasuudha. Maaliif siin jedhe hadha nuti gaafa hojii tokko ni hojjenna jennu nama biyya kana jiru miti ka hojii nu kennu nuti. Biyyoota Awurooppaa, biyyoota Ameerikaa, biyyoota Awustiraaliyaa irraa ka hojii waan akkanaa na hojjedhaa, weebsaayit akkanaa na hojjedhaa jedhaa dhufu namoota biyyoota biraatii jechuudha. Yusi osoo biyya jiraanne illee nuti biyya jiraanne biyya Arabaa jiraanne bakka feenee jiraannu har'a jireenyi keenya nurraa wanti miti. Lookeeshinii nu daangessu jechuudha. So namni kanaafi bakka keessattuu wanni uummanni keenya sirriitti gadi qabee hubatu qabu. Biyyoonni alaa yeroo ammaa kana hojii isaanii Afrikaa fi Eeshiyaatti as deebisaa jiran. Hojii teeknooloojiitiin, hojii waa'ee weebsaayitii, hojii waa'ee viidiyoo editingii, hojii waa'ee giraafiksii, suuraadhaan garaagaraa edit gochuu kaampaaniileen gurguddaa jedhaman guutuun isaanii karan as deebisaa jiran. Amma immoo kanarraan darbee addunyaan gara AI'tti deemaa jirti. Boru dhugaadha boru carrama horii tiisuu sanuyyuu roobootiin si tiisuu danda'a. Biyyoota Awurooppaa already jalqabanii jiran. Biyyoota keenya garuu sadarkaa sanarra gahuudhaaf wanti jechuu baanullee garuu sadarkaa sanarrallee gahuun keenya hafa hin qabu. Carraa guddaa qabu immoo sitti immoo boru keessattuu biyyoota namoota population miliyoona 100 keessatti ati teeknooloojii barteechaan even osoo biyyoota alaa waliin hojjechuu baatte. Biyya kee keessatti gaafa teeknooloojii bartu waan baratte sanaan hojii haaraa uumuu eegalta. Gaafa carraa hojii haaraa uumuu eegalte immoo biyya reefuu ganaa teeknooloojiidhaan hin guddatin keessatti biyya ganaa reefuu namoota teeknooloojii baratte akka malee barbaaddu keessatti carraan kee baay'ee guddaadha jechuudha. You will be a millionaire, billionaire ta'uu dandeetta biyya kee keessatti irraa. Teeknooloojii barannaan jecha maaliif carraan ummata san keessatti ati ummata sana deebistee teeknooloojiidhaan tajaajilu jaalanne jibbinee addunyaan gara teeknooloojii deemaarti. Already seenteerti. Teenyatunis biyyi teenyatunis sadarkaa mootummaanis ta'uu danda'a sadarkaa dhuunfaatiin ta'uu danda'a jaalanne jibbinee addunyaa waliin socho'uu waan qabnuuf teeknooloojiitti madaqanii teeknooloojii baratuun immoo dirqama waan teeknooloojii fayyadamaniif namoota har'a barateetu gaafa uummanni keenya teeknooloojii sirriitti fayyadamuu eegale kaampaaniileen garaagaraa gaafa guutummaatti ay deebi'an nama har'a barateetiin har'a biizinasitti qoo teeknooloojiidhaan qabatu borumootu uummata kanarraa sirriitti fayyadamuu danda'a. Kanaaf namoonni teeknooloojii baratan carraalee adda addaa baay'ee qabda yeroo ammaa kanatti. Kanaaf bakka sana irra ka deebi'uun barbaade uummanni keenya sirriitti hubachuu qabu. Eessaa hojii hojjedhaan hin jiru LinkedIn jira, Fiverr jira, Freelancing jira. Upworkiin jira. Profaayilii kee sirreeffannaa iddoo feetirraa argatta. Ogummaa sana qofa qabaadhu. So kanaafi mee amma hangana jennee hubannoodhaaf akka tolutti barnoonileen nuti kenninu kunniin keessattuu barnoonileen barbaachisan kunniin maal fa'i ka jedhu barbaachisummaa isaa waliin takka lama jennee osoo kaasnee baay'ee gaariidha jedheetii yaada. Yaada bal'aadha kan isin lachuu kaastanii akkuma isinuu jettanii erga sababoota yookiin bu'aa teeknooloojii ergaan kana kaasnee booda maaltu furmaata? Furmaata ammoo YoursTech Academy'n furmaata qabatee dhufeera. Bara faranjoota haaraa kaasee barnoota kanneen kennuudhaaf kan inni qophaa'ee jiru kan kennuun ammoo barnoota kana afaan haadha keessaniin kenna afaan Oromootiin kenna. Duraani Itoophiyaa keessa afaan Ingiliffaatiin hin jiru. Biyyoon namni abbootiin qabeenyaa ijoollee isaanii barsiisan malee sanuu gara Finfinnee gara Adaamaa magaalaa gurguddoo yoo ta'e malee hin jiru. Yoo yaadattan kompiitara nuti kutaa 9tti argine kutaa 9 sanuyyuu kutaa 9 irraa kaasee haga kutaa 12tti barataan jiru. Barataa 2,000 yookaan 3,000 ta'u kuni guyyaa tokko keessa barataan dheebattee dhaabbannee eeggan. Pireedii 40 daqiiqaa 40 jira. Pireediin takka barataa takka qofantu kenna. No, wanti fi miti. Wal guddisee haasa'u osoo hin ta'in guyyaa takka keeboordii tuqeen kutaa 9ffatti. Carraan nagahuu dadhabee jecha. Kanaafi jechuudha. Kanaafi barnoonni hin jiru ture.
bakka wanti irratti xiyyeeffatamee barsiifamu hin jiru. Kun ammoo madda hiyyummaa biyya sanitti ta'eera. Akka hojii namni hin uumne godheera. Akka namni biyyaa baqatus godheera. Rakkoon siyaasaa akkuma jirutti warri siyaasaa wanti beeku qabda. Rakkoon siyaasaa akkuma jirtutti taatee rakkoon diinagdees akkuma siyaasaan nama buqqifte sanitti biyyaa buqqistee nama yaastee jirti. Maddi kana ammoo akkuma reef kaasaa turre teeknoloojii wal baruu dhabuudha. Gaafa teeknoloojii baratte hojii uumta. Beekta. Hojii uummata. Amma rakkoo furata. Hojii uummata hin deemtu. Qonna abbaa keetii irratti waan haaraa uumta. Akkamitti hojjedhattee hojii haaraa lafaa kaasta. Yoo abbaan kee qamadii irraa hame hanga deebi'ee roobni dhufutti shunkurtii facaafte yookaan waan biraa uumte yookaan waan biraa kun mala yookaan tooftaa. Teeknoloojii jechuunis tooftama. Garuu amma teeknoloojiin dur haasamu sani teeknoloojiin amma haasamu akka reef kaasne garagaraa jechuudha. Kanaaf rakkoo as deemtu amma rakkoon guddoon hojii dhabdummaa guddoo as deema. Dur waa uumachuu dadhabnee biyyaa baha namni. Amma ammoo tama qabna. Barsiisaan yuunivarsiitii barsiisu. Yoo ogummaa barsiisummaa san hin gabbisin laal ogummaan kalee qabnu moofaa deemti. Teeknoloojii har'aa wajjin wal bira deemuu hin dandeessu. Yoo ati gabbisaa hin deemin ni moofayti. Yoo achirratti waa hin dabalin ni moofamti sigattee tarte addunyaan. Ati isuma qabattee teetta yoo ta'e duraan barsiisaan Titaayin jedhani. Titaayin jecha dhageessanii? Elementarii barsiisaa achi kutaa tokko lama sadii fa'aa barsiisaa dippiloomaa ta'a achirraan digirii guddata. Namni sun ogummaa isaa guddisaa deemaa beeku. Amma ammoo barsiisaan tokko yookaan doktoraa furan doktora qajeelaa. Doktorri meedisiiniidhaan eebbifamee baha garaa baqaqsaa jennu. Namichi meedisiiniidhaan eebbifamee garaa baqaqsu kuni nama sarjan nama godhu kuni ogummaa isaa kana qofa qabatee yoo ta'e bor AI dhufee isa darba. Hanga fedhe guddaa yoo ta'e ispeeshaalistii fedhe yoo ta'e isa darba. Because addunyaan gattee itti fayyadamuu danda'uu qaba. Isa waliin hojjechuu danda'uu qaba. Isa wajjin teeknoloojii sana waliin jecha. Saniif ammoo ogummaa dabalachuu danda'uu qaba. Meedisinii isaa irratti barnoota meedisiin doktorummaa isaa irratti ogummaa teeknoloojii kana barachuu danda'uu qaba. Irratti dabalachuu danda'uu qaba. Kanaaf ammoo furmaanni warri hubannoo qabdan akka uummanni keenya dammaqu taasisaa nu gargaara. Dhaabbata kanas gargaara. Dhaabbanni kuni barnoota kana akka uummanni baratuu fi akka namni dadammaquuf sochii bal'aa taasisuu jira. Yeroo irra deddeebanii YouTube irratti waraabanii YouTube isaanis daawwadha. YouTube dhaabbata kanas daawwadha. Waan ijoolleen kunis waan namoonni kun dabarsanis hubadha. Keessaayyuu dargaggeessi sirriitti isin fayyada waan taateef hubadha. Kanaaf gara qabxii ijoo kiyyaatti adeemu. Wanti nuti amma wantoota kanneef kaanu sababoota kanneen bu'aa isaa miidhaa yoo hin baratin inni fidu sababa nu kaafnuuf sababa akka reef kaa'isan YoursTech Academy barnoota qabatee waan dhufaa jiruuf bara haaraa bara 2026 ji'a tokko booda barnoota haaraa jalqabna. Boqonnaa haaraa barnoota haaraa afaan haadha keenyaatiin teeknoloojii baranna. Gosoota teeknoloojii kana ammoo isaan tarreessuu danda'anii karaa miidiyaa keenyaatiinis hamma tokko beeksisaa turre jirra bal'inaan waliin deebinee ammoo beeksisuudha ta'e. Garuu hammasii barnoota teeknoloojii gurguddaa addunyaa keessatti jijjiirama fidan hedduu qabatee dhufeera. Ammaaf gosa gara 11 korsii jechaan gosa barnootaa 11 akkasiin beekna. Biyya kana korsii jedhan. Gosa barnootaa 11 qabatee dhufeera. Waan weebsaayitii jechaa dhageessanii jirtanii weebsaayitiin maal akka ta'e. Dur weebsaayitii xiqqeessinee dhageenya. Baay'ee waan guddaa wayii. Namni weebsaayitii irratti waa barreesse jechuun dur akka nu dhageenyutti bakka sadarkaa addaa ga'ee. Garuu amma ati murannoo qabaate taanaan weebsaayitii irra barreessuu osoo hin taane weebsaayitii akka uumtuuf barnootaaf si qopheessuuf miti akka ati barattu weebsaayitii ijaaruu akka dandeessu weebsaayitii develop gochuu akka dandeessu si barsiisuudhaaf YoursTech Academy qophaa'ee jira. Kanaaf akka itti fayyadamtan isin jechuuf wanti guddaan nuti har'a dhufnee gara boodaatti itti deema isin saameera. Ammas biratti wanni tokko kaanii kaasuu barbaadu malee yeroo waa'ee barumsaatis ta'ee waa'ee teeknoloojii yeroo haasofnu wanni kun internaashinaal lookaalii miti. Yeroo internaashinaal yeroo to'amotu YoursTech Academy'n akkuma jennee rakkina hubatee jira. Rakkina hubanne san irratti ammootu jalarraa fandaameentalii isaarraa rakkinoonni jiru furmaanni dhufuu danda'u furmaanni dhufuu qabu maali ka jawurraa kan ka'e. So erga wanni kun internaashinaal ta'ee ati afaan Oromootiin barattus wanni ati ittiin hojjechuu dandeessu ammoo afaan Ingiliffaati. Afaan Ingiliffaarraa kan nuti eegalle. Waanuma kana afaan Oromootiin afaan Ingiliffaa barsiisuu irraa afaan hin beeku yoo kajootee namni tokko sababa ammas biratti sababa cufaa jirra. Koorsii Ingiliffaa yaa
Afaan Oromootiin afaan Ingiliffaa barachuu achirraa eegalee namni tokko yoo international yoo dalaga jettee dirqama miti afaan beeku. So kanaafuu afaan Ingiliffaa barsiisuurraa kan eegallee taha san booda afaan Ingiliffaaf keessaa qabaa kan itti aanee ammoo kanneen akka web developmentii front-end illee back-end illee kan wal keessatti qabatee akkasumas application developmentii kan of keessatti qabatee rakkinoota jiran kan fiildii amma yeroo ammaa addunyaa irratti bal'ataa jiran akkasumas fiildiin kun akkuma duraanii kophaatti osoo hin ta'in AI dabalatee jira. So AI daanis wal qabsiisnee as biratti amma dargaggoonni fi shamarran illeen sababni hin jiru jecha. Sababni hin jiru maaliif kana siin jabeeta? Sababa gisee uumnu lakkiyaan yoo afaan hin beekne akkamitti hojjedhanoo kun afaan dhufee jira afaan barachuu dandeessa. Sababa ofirraa cufnee nuti waan kanarratti meenilii wanni jenne fookasii keenya kenninee of barsiisuu of jijjiiruu bakka nu gaha hiyyummaan nu gaha. Sigalee wallaahi nu gaha. Hiyyummaan nu gaha jijjiiramuu qabna keessattuu jenereeshiniin keenya ka ammaa jenereeshiniin yeroo teeknoloojii kun jecha jenereeshiniin namni amma yeroo ammaan tanaa kana mana ofii taa'ee millions of dollars dalagaa jiru kanatti warroonni biyya alaa amma Dubaay ilaali amma hagamta akka guddataa jirtu teeknoloojiidhaan Saawudii ilaali warri duraan gaazaan wanni jaaniyyuu amma gaaza dhiisanii gara teeknoloojiitti dhufaa jiran. Amma warri kanneen hundinuu maaliif waan hubataniif hagamta akka teeknoloojiin kun boru replace godhaa deemu. Gaazaan duraan wanni isaan itti wanni humni isaanii yookaan immoo paawariin jira gaaza ture. Garuu gaaza san amma self drive kaariin yookaan immoo electrical kaariin dhuftee gaaza san jala wanti gochuu deemte jecha. So san hubatanii maal godhan isaanillee karaa teeknoloojii garaagaraa fiduudhaan carraa bananii amma Dubaay by the way open AI haaraa daleetee jirti. Argitee jirte akkuma open AI wanni kana GPT kana open AI biyya ofii daleetee jirti Dubaay. Injineroota irratti gaggeessuudhaan jecha maal irraa kun hagamta akka AI'n fuula dura biyya ofiitiif hojjette amma kana open godhanii jiran garuu open source godhanii jiran. So kanarratti warroonni biyyoonni arabaalee baay'ee ka'anii jiranii soonullee waan kanarratti seeraan kaanee carraa hojii kanatti fayyadamnee carraa barumsaa kanatti ammoo nuti rakkinoota baay'ee akkuma siin jee barnoota arginee jira afaan ati ittiin barattu sun sii galuu dhabuu danda'a afaan ati haasahaaf beektuu fi afaan ati barumsaaf barattu tokko miti. Yeroo itti dhuftu sii galuu dhabuu danda'a. So kanaafuu rakkinoota sanillee furuudhaaf barnoota baay'ee qabannee dhufnee jira barnoota itti aanillee itti fufuu dandeessa. Akkuma isin kaastan kana keessattuu immoo rakkinoota uummata keenyaa furuudhaan akkuma Siraaj jedhan rakkinoota kanallee ilaalcha keessa galchuudhaan formaatilee kan qabannee dhufne yeroo tokko rakkina irraa haasoo qofa osoo hin ta'in maalitti amannaa formaatis maal fiduu danda'ani kan jiru irratti wanti jennu jechaadha. So akkuma kaastan illee ammallee barnootileen kunniinis akkuma jiranitti ta'ee jalqabu fundamentally irraa jalqabumarraayyuu akkamitti waan kana karoorsine yoo kan jennu taate sababoota jiran hundaayyuu dhaamsuudhaan jechaadha. Fakkeenyaaf uummanni keenya maaltu nu barbaachisa? Addunyaa biroo waliin maaltu barbaachisa? Tokkoffaa afaani rakkina afaaniitiimi. Ingiliffaa ni barsiifnaa koorsiin Ingiliffaa ni qophaa'a. Yookiin immoo barnoonni Ingiliffaa qophaa'ee namni wanta baratu kana ammootiyyuu laayivii osoo hin taane akkamitti barataa? Koorsii qopheessinii upload ni goona koorsii kana eegar bitatanii booda gatii baay'ee madaalawaa ta'een kan yaadu jirru uummanni keenya maaliif kafaleetiin barachuu danda'uu qaba. Kanaaf gatii madaalawaadhaan erga wanti goone booda namni bitatee sa'aatii barbaannetti yoo barbaanne galgala hojiirraa deebinee yoo barbaanne barnootarraa deebinee sa'aatii barbaannetti kenneetumaan koorsii sana eega bitannee booda laayif taayimii keessan kan isaanii ta'a jecha yeroo yerootti immoo abdeet godhaa deemna maaliif akkaataan irratti hojjenne akkaataa yeroo dhufu waliin akka simaa deemuuf teekinooloojiin waan jijjiiramaa deemuuf waan haaraa koorsii san abdeet godhaa deemna. Takkallee takko kan isaanii godhatan taanaan yeroo yerootti wanti sun kama isaanii ta'a jechuudha. So laayif taayimiidha. Isa kana koorsiin haala saniini jechuudha. Kuniyyuu xiqqoo wanti ifa gochuun barbaachisaa waan ta'eef nan mul'ateef. So afaan Ingiliffaa jira.
teeknooloojiidhaan alatti jechuudha. Afaan namni kominikeet godheetiin namoota biraatiin akka wal qunnaman namni afaan rakkoo qaba afaan Ingiliffaa baruu danda'a. Sanirra taraniif dura akkuma koompitara kana itti barachuu akkuma tuttuquyyuun beekuu yoo kan jedhan illee ta'e koompitara beezik koompitarii illee akkaataa koompitara itti tuttuqanii koompitara itti baratan itti fayyadaman isallee barnoota qopheessinee jirra. Homaa wanni sababanii jiru afaan hin beektu ayyee Ingiliffii jira. Koompitara walgahii oofuun beektu koompitara illee akkamitti akka walgahii ooftu akkamitti akka fayyadamuu dandeessu koorsiin si qophaa'ee jira. Homaa sababnu hin jiru. Sanbooda katti aanu maali? Namni tokkoon isaa maraayyuu haa fudhatu miti. Kan itti tole fudhachuu danda'a. Kan biraa haaluma dijitaalaa kanayyuu maali? Dijitaalli kan maali? Hubachuun Facebook ni fayyadamnaa. Ana immoo silii yeroo baay'ee kan fayyadamu Facebookidha. Facebook mu fayyadamu kana karamiin maallaqatti jijjiiruu danda'a. Karamiin personal branding kiyya guddisuu danda'a. Karamiin biizinasa xiqqoo namaaf achirratti beeksisa godhee karamiin nama biraatiif biizinasa guddisuu danda'a. Karaa biizinasaatiin illee akkamitti biizinasuma kanaa dijitaaluma har'a irra teennee hojjennu kana akkamitti maallaqa irraa argamsiisuu dandeenya. Kan jedhu kuni aalama dijitaalaati. Dijitaal maarkeetingii yookiin gabaa dijitaalaa keessatti hubannoolee barbaachisan cufa chaanaaliidhaan dijitaalaa kana guutuu gabaa dijitaalaa hubannoon akka tolutti hubannoo qofa osoo hin ta'in akkamitti akka gabaa dijitaalaa kana iimeeyil maarkeetingii akkamitti iimeeyilii dalaguu dandeessu diizaayiningii isaa akkamitti akka gootee iimeeyil akkamitti dalaguu dandeessu keessattuu immoo iimeeyil maarkeetingiin Google Analyticsii yookiin immoo Google kana weebsaayitiidhaan walitti qabsiisanii akkamitti akka analaayiz godhan wantoota hedduu gaafsan jedhu dijitaal maarkeetingiin innumtu koorsii baay'ee of keessaa qabu. Koorsilee kana immoo cuunfinee guutuu isaa waliif findee koorsii takka goonee dhiyeessini. Maaliif namni yoo hanga wahii irraa saaqtee waa itti garsiifte sanbooda tattaaffii isaatu nama cimsa waan ta'eef jecha. Tokkoon baasoo osoo hin taane guutuu isaa walitti qabnee maasters course digital marketing AI waliin jechuudha. Akkamitti AI makanayyuu zamana AI kana mootiyyuu akkamitti digital marketing keessa AI makanayyuu fayyadaman. Isayyuu itti dabalee akka kennaatti illee akka ta'uuf jecha uummata kennaaf waan bitan tokko mootu sirriitti ta'anii haydaniif jecha. Kanaaf karaa sanaan digital marketingii guutuu isaa akkamitti gaafa uummata biyya alaa waliin hojjetan maal akka hojjechuu danda'an keessattuu amma Google Adsii uummanni keenya baay'een fayyadamu. Dhugaa dubbachuudhaaf jecha Itoophiyaa keessatti baay'ee hin fayyadamu. Maybe social media marketing jira. Digital marketing keessa jira. Adsii garagaraa maali kana garuu kan beekamu biyyoota Awurooppaa biyyoota Ameerikaa maali kennin. Yoo carraa international hojjechuu argatan ta'ellee barnoota kana karaa saniin carraan bal'aan kan argamu yeroo baay'ee Google Adsii fa'aarratti Google Analytics fi kanneen kana fakkaatanii jechuudha. So digital marketing kunniin hunda hammatee jira. Email marketing hammatee jira. Yoo barbaadde lookaalii social media irratti yoo barbaadde immoo chaanaaliidhaan biraa akkamitti jedhana haalan biraa waliin akka dalaguu dandeessutti jira. Kanaaf immoo sartifikeetii international qopheessinee jira. Eenyummaanuu eessattiyyuu fudhatamu akka argatu jecha. Nuti taakspeerii Taksiin keenya akka kafalu YoursTech Academy Ameerikaa keessatti taaksii kafala Juulaay tarreeraa darbee jechaadha. Almost dursinee waan kanatti qophaa'aa ture jechaadha yeroo dheeraa. So kuni jira. Artificial intelligence jira. Artificial intelligence kana ni beektaa yookiin mootutti himuu dandeessa sirriitti wanti isaa. So artificial intelligence kana yeroo ammaa kanatti addunyaan guutuun garas deebi'aara. Even amma digital marketing isa kaasee ture. Digital marketing absi kaasu AI illee akkamitti akka fayyadamu waliin barsiisee sin jedhe. Maaliif gabaa dijitaalaa keessatti dirqama AI yoo hin fayyadamne yoo AI gargaarsifatteetiin wanta hin goone addunyaa waliin kompeet gochuu hin dandeessu. So waa hunda keessa jira jechuudha AI. Waa hunda social web development keessa waa hunda keessa jira jechuudha. Kanaaf AI mataa isaatu wannummaan AI kun maali? Akkamitti fayyadaman? Akkamitti dalaga? Algoritmiin isaa maali? Wantoota AI kana guutuu isaa bakka takkatti barsiisnaa jecha fundamentaalii isaa jechuudha. Of dura specialized course garagaraa kan itti qopheessaa itti fufaa deemnu ta'a jechuudha. AI makanayyuu akkamitti akka develop godhan jechuudha. Wanti Python programming gufaa akkamitti akka AI makanayyuu hojjechuu danda'an afaan ittiin language ittiin hojjetan jechuudha. Programming language jedhamanii wanta of danda'ee jira. Kan akka JavaScript, kan akka Java, kan akka C# maal jedhan kanniin Pythoniidhaan jechaadha akka hojjetamu. So Pythoniin baay'ee beekamaadha jechuudha. Amma reefu JavaScriptiin xiqqoo artificial intelligence xiqqoo eegalanii karaa transformeriitiin jechuudha. So xiqqoo detailii qabanii. So Python programming kanallee ni barsiisna.
Kun immoo AI ma jalatti AI fundamentaalii jalatti galchineetiniin akka namni gaafa specialize gochuuf deeme gaafa AI kana uumuuf deeme akkamitti akka haaraaf isaaf hin taane afaan sanillee ni barsiisna kophatti illee baasnee isa kanallee nama Python programming barachuu barbaade ni barsiisna jechuudha. Digital marketing guutuudha. Akkuma isin jettu web development jira, afaan Ingiliffaa jira, computer basic skill jira. So kan biraa mootiyyuu video editing, graphic design keessattuu graphic design maal kan mayyoo argitee jiraatti like even nutiyyuu barbaadu jira fakkeenyaaf. Nama graphic design osoo kaleessa namni hiriyaan kiyyoo tokko har'a waan kana hojjettee har'a waliin hojjennee guddatu dandeenya. You see? Eessumattuu dhaabbanni diiqaan dhaabbanni gurguddaan jiddu galeessu kamiyyuu graphic design video editing faayidaan isaa baay'ee olaanaadha jechuudha. So nuti barnoota kanallee waan baay'ee barbaachisaa ta'eef biyyoota Itoophiyaa keessa ta'aniitiin akkuma reefu isin jechuuf kaasee yaalaa turte sana even video editing makanayyuu kaampaanii ijaaratanii video editing biyyoota alaarraa hojii fudhatanii sadarkaa $5,000 $10,000 piroojeektii fudhanii hojjetan. Ijoolleen Habashaan jirte jechaadha hedduun isaanii keessi study gochuu dandeenya. Kana jira fakkeenyaaf graphic design fa'aa. Hagam akka barbaachisaa ta'e ni beekteetii yaada. So kuni guutuun jira appiin jira. Sifaada barsuutii itti fufi. Waan bal'aa kaastanii jirtanii akkuma jedhame hawaasni keenya gosoonni barnoota YoursTech Academy bara haaraa faranjoota irraa isiniif kennuuf deemaa jiru kan amma isaan kaasan kanniini barnoonni kunniin ammoo erga baratanii booda bu'aan isaa maal irraa arganna kan jedhu gara boodaatti wantoonni isin ibsuu dandeessi. Bu'aan isaa maal itti fayyadama akkuma har'a qopheessitee itti kaatuu fi maal itti fayyadamta kan isin jedhu isin barsiisuu dandeessi. Garuu akka walii galaatti nuti hawaasni keenya uummanni keenya dargaggeessi keessaayyuu barachuu danda'u qaba. Dargaggeessi gaafa dhiira qofaa miti shamarran illee umrii dargaggummaa keessa warri jiru hundu kunillee barachuu danda'a mirga isaati. Garuu ammoo addunyaa kana wajjin tarkaanfachuudhaaf barnoota teeknoloojii kanarratti xiyyeeffannee barachuu danda'uudha qabna. Daldala keenya addunyaan akka argatu gochuu barnoota kanaan wal hubachuu danda'u qabna. Warree fi waa'ee digital marketing kaasaa ture Abdul Hakim bal'inaan. Digital marketing kanneen gabaa digitaalaa jechuudha yookaan gabaa onlaayinii jechuudha afaan biraatiin. Tokkoon daldala of digitaalessuu danda'uudha qaba. Tokkoon hojjetaa namaa of digitaalessuu danda'u qaba. Yoo digitaalummaa kana duuka hin deemini inni achuma jira addunyaan gattee deemaa jirti. Amma wantummaan rakkoo ta'eyyuu guddaan isa kana jechuudha. Namni keenya ogummaa qabate san ogummaa qabu san qabatee tumaan yoo waajjira mootummaa keessa jiraatillee yoo hojii dhuunfaa hojjetaa jiraatillee isima qabatee achuma irratti naanna'a korboma naanna'a. Garuu addunyaan ni tarkaanfatti baay'ee deemaa jirti. Waan bal'aa kaastanii jirta reefi namni Ameerikaa taa'ee hojii $30,000 yookaan $10,000 Afrikaa keessa barbaadatee $5,000 yookaan achi gadi nu dalaysiisaa jira. Bu'aan kana digital marketing hojii onlaayiniiti. Agartee hojii onlaayiniiti yookaan gabaa onlaayiniiti. Kanaaf ammoo haalota kan mijeessi waan akka reef jenne artificial intelligence yookaan ammoo afaan Oromootiin hubannoo namtolchee jedhan. Hubannoo namtolchee kanatu waan kana uumee jechuudha. Hubannummaan namtolchee tunuyyuu gabama amma wantootuma akkan amma dalagamaa jiru kanaayyuu waggoota 2-3 booda nama dhabsiisuu dandeetti. Ji'a 2 dura BBC'n gabaasa tokko baasee ture. Qorattoonni akka qoratanitti AI'n bara 2027tti nama balleessuu danda'a jedhanii tilmaamanii jiranii jedha. Qorattootatu tilmaama. Haala amma saffisaa jiru kanaan bara 2027 irraa eegalee nama balleessuu danda'a. Kallattii garaagaraati. Tokko hojii sirraa fudhata. Ati yoo hojii dhabde rakkootti gadi baata. Yoo hojii waan hojjettu hin qabaatin inni sirraa fudhatee kaampaaniiwwan hojii isaanii isaan dalaganii ati karaa gabbaate nin beeloita. Namni yoo hojjetin dirqama nin beela. Namni kama hojjetuuf nyaachuuf jiraachuudhaaf hojjeta. Gaafsan jireenya dhabdaa jechuudha. Kanaafuu nama balleessutti deema. Kallattii garaagaraatiin keessaayyuu hojii namarraa gaafa saamee balaan namatti bu'uu deema. Wantoota kana jalaa bahuudhaaf dirqama akka inni sin saamne gochuudhaafi atillee isatti qabsaa'uu danda'uudha qaba. Nu hundinuu anillee barachuudhaaf tattaafachaa jira. Laal kan sitti haasa'u baradheetii miti. Barachuudhaaf tattaafataadha karoorfadhaa. Waraabessaa sila kaanii waan argatee wal waamu tokko. Wal waamu waan argatetti. Kanaaf isin waamu jirra. Waan argannetti waan hubannetti isin waamu jirra. Koottaa hin baranna nu barataa jirra.
Jarri dura baratte ammoo isin barsiisuudhaaf qophooyitee jirti. Kanaaf koottaati waliin baradha. Waliin barannee waan nuti as deemaa jiru kana itti qabsoofna. Warri biyya faranjii keessa jirtan waan kana bal'inaan hubattan. Keessaayyuu namni hubannoo qabdan. Cal jettanii hin taa'ina waan inni isinirra dalagaa jiru himaa namatti namni ufaa qopheessu dhalli ufaa qopheessu dhaloonni duubaa jiru uf qopheessaa haa dhufu ijoolleen daa'imman amma lafaa ka'aa jiran addunyaan bor itti deemu baay'ee isa qormaatu akka heddu hubataa haa deemu yoo barate garuu bashannanee keessa jira yoo hubate jechuudha waa'ee san yoo hubate qormaanni tokko hin jiru isatu jara isatu kontrol godha waan ta'eef isa hin cinquu jechuu kanaaf hundi keessanuu waan nu gabataa YoursTech Academy isinii dhiyeessaa jiru akka itti fayyadamtan akka irraa barattan barnoota kanaan ammoo deebitanii akka of tajaajiltan maatii keessan biyya keessan akka tajaajiltan jechuun barbaada kanuma gabaabsaa boontuun bu'aalee isaa osoo ibsitee fi paayitanii maali jechuu danda'a namni firoontiindii maali jechuu danda'a maali bu'aan isaa maali wantummaan kunuyyuu baakindii maali jechuu danda'a full stack developmentii maali jechuu danda'a waan ta'eef gabaastee yoo ibsite bu'aan isaa takka lama jennee yoo kakaasnu ta'e borullee hin fedhu. Maaliif akkuma amma jennee addunyuma tanaa gama sanitti oofamaa jira waan ta'eef addunyummaan jecha garuu akka nama waan kana keessa jiru tokkotti anuu fakkeenyaas biratti nama biraa kaasuun nan barbaachisu maaliifuu kaleessa mana madaamii hojjetaa ture garuu amma baqattummaa keessa taa'ee afaanii miti yaa rakkini kiyya afaanii yaa of afaan uf barsiisisan booda yoo maalitti itti aansuu qabaani teeknoloojii uf barsiise. Sambooda amma mana kiyya keessa taa'ee eessallee deemu osoo nan barbaachisin dalagaa jira jechuudha. Kana jechuun maali bu'aa teeknoloojiiti. Mana madaamii keessa baatee dalagu jirta almoos amma waggaa taree jira waggaa lama. Waggaa lamaaf deemaa jira amma. So kuni bu'aa teeknoloojiiti. Kanaafuu amma ammootu biyyoota Arabaas ta'uu danda'a warri jiru shamarranis warroota biyya Arabaa amma wanti amma nuti qopheessine kun mainly wanni hedduu namatti tolu maali laayivii miti sa'aatii kana seentee haga sa'aatii kanaa baratuu qabdaa miti. Sa'aatii ka hojii qabus ka maalii qabus akkuma reef kaasu yaaltetti yoo guyyaa hojii hojjetaa oolleeyyuu sa'aatii qabnutti waan kana bannee teenyee hubannee practice goonee of barsiisuu akka dandeenyutti. Gaafa of barsiisne ammoo carraan biyyoonni alaatis tahee biyyoonni Arabaallee carraa babal'aa uumaa jiran, carraa hojii guguddaa uumaa jiran. So bu'aan isaadha akkuma ofumarraa yoo kaasne haasaa jira bakka biraarraa haasaan jiru yookaan waan hin argamin haasaan jiru as biratti. So kanaafuu jijjiirree jirraa seenaa ofii kiyya ani fakkeenyaaf seenaa ofii kiyya jijjiiree jira. So kana jechuun namoota namni hundinuu jijjiiruu ni danda'a. Teeknoloojiidhaan yeroo ammaa kana wanni hin danda'amne hin jiru. Mana keessa warri keessattuu biyyoota Arabaa jiranis ta'ee bar mana keessa laaluu hin danda'an. Sigalee amma even microwave maali kana kalafaan vacuumii kuniyyuu amma AI'dhaan dhufee jira. Lafa keessattuu ixaa mana guutuu deemee dalagaatti ati qabdee deemuu sin barbaachisu. Wanti mana keetti jalqaba reekoorditti goota. Akkamitti akka eessa akka wanti yeroo jalqaba instructionii jalqaba itti kennita. Takkitti capture eegar godhee booda san booda ofii isaatii lafa kana guutuu wanti godhaa jira jechuudha. Amma akkanatti qabdee harkaan deemtee vacuum control gootee jechaati. Dalagaa ta'e inni gaatti manni kun maal jechuudha. Namni baay'ee dalagaan biizii ta'e tokko silaa kana qacaratu kana bitataa. Kana bitataa jechuudha. Teeknoloojii kun dhaamsa qaba ijoollee mana madaamii ta'an. Balaan jaratti dhufaa jira jechuudha. Hunduma bakkuma hunda faabrikaa jettamoo makiinaa jettamoo mana jettamoo bakka hunda seenaa jira AI'n bakka hunda jecha. Hospitaala amma biyya Chaayinaa keessatti already akka baaburaatti guutuu isaadha AI'tti jijjiiranii AI'tu marfeesii waraana AI'tu waan san sirraa jijjiira onni kana bakka hojii narsootaa jechuudha. Narsoonni duraan hojjetan san amma AI'dhaan eegalamee jira. Already wanni kun. So kanaafuu bu'aan isaadha tokkoffaa irratti nuti haala jireenya keessa jirru financialis ta'uu danda'a waan ta'u hundaanuu barumsa teeknoloojii barannee ofirraa jijjiiruu ni dandeenya. Of qofaa miti naannaa keenya jijjiiruu dandeenya. Faamilii keenya jijjiiruu dandeenya. Gargaaruu dandeenya. Kan yeroo kaan maanuwaalii yookaan mootuu hojii amma silaa ani faamilii gargaaruu qaba. Kana dhiisee barumsa baratuu hin dandeessu jettu san osoo kana baratti ammoo dabilii sanii yeroo meeqa caalaa gargaartee jijjiiruu dandeessa jechuudha. So kanaafuu bu'aan teeknoloojiidhaa tokko lama yoo jennee tarreessinee fixuu hin dandeenyu jechaadha. So kanaafuu faayinaansiyaalis ta'uu danda'a haala jireenya akkaataa itti jiraannu naannaa keenya hundayyuu jijjiiruu dandeenya.
Mana keessa teenyee hojjechuu dandeenya bakka akkana amanuu qabna. Maaliif jenereeshinii keenya jaalannee jibbinee illee jecha karas deemaa jira ilmaan keenya ammoo maal akka godhuu danda'an. Allahu a'lam jechuun gas gochuun ni ulfaata. Haala amma transformation yeroo ammaa kana haala saffisaan deemaa jiru kana keessatti yeroo isaanii ammoo akkam akka ta'u yaaduun nuti kun ulfaata. So kanaafuu teeknoloojii kana fayyadamnee barumsa kana barannee carraa nuti rakkinoota nuquunnaman hundaayyuu rakkinoota kana furuudhaaf obboleeyyan keenya naannoonni keenya hiriyoonni keenya rakkina nuti argine kana arguu hin qaban yaada jirra kan kaane kaayyeeffannee ka'uudhaan so barumsa kana guutumaan guututti waa'ee teeknoloojiitiin wal qabate abbichi barbaade namni barbaade koorsii tokko qofa ebaluu baratee osoo hin ta'in wanta keessa isaa jiru dandeettii isaatiin kan wal qabate namni editingii jaalatu yookaan namni photoshoppii jaalatu waan irratti dalaguu danda'u qaba. Namni daataa saayinsii daataadhaan adda addaa waliin dalaguu barbaadu namni waan akkasiisan jaalatu paayitanii ni jira. Namni ammoo loojikii adda addaadhaan rakkina furuu barbaadu baakiinis jettamoo application development jettamoo wantoota kanneen hundaayyuu wanti keessa galchuudhaan kana hundaayyuu qabannee dhufnee jira carraa kanatti haa fayyadamnu kan jiru asumaan dhaamsa kiyyaa galatoomaa. Isin namaanuu hedduu galatoomaa yaada baay'ee babal'aa taasisanii hopefully daawwattoonni keenyas waan kana sirriitti hubannoo keessa galchanii riisarchii mataa isaanis ni geggeessan jedheetii yaada. Garuu wanti dursuu qabu tokkoffaa irratti jalqaba waa hunda dursayyuu nuti yeroo kun jijjiiramee jira iddoo jirurraa baradhee iddoo jirurraa hojjechuu ni danda'a kan jedhu amanuu qabna. Yeroo tokko waan irratti guddanne yeroo tokko haala addunyaan keessa turte sababa kanaa dhiibbaa maali sammuu keenya keessa uuma yeroo hedduu wantummaan namni jedhu kun seensii namaaf hin kennu waan haaraa waan ta'eef jechaadha. So teeknooloojiin kunillee wanta nuti gatee yeroo dheeraa nu gatee miti. AI fakkeenyaaf barnoonni AI yeroo ammaa kana jiran baroota lamaan darbe kana sirriitti koorsiidhaan haara akka jiru jecha karaalee website development graphic maaliin kunniin iyyuu karaalee haaraan shape ta'anii dhufan jechuudha. So waan haaraa addunyaa waliin tarkaanfachiisuu dandeettan barattan jechuudha. Nuti immoo isa kana afaan Oromootiin kan barsiisnaa jechuudha. So afaanuma keessaniin barattuu dandeettan jechuudha. Kanaaf kun carraa guddaadha. Waan barattan garuu barattanii dhiisuu qofa osoo hin taane bakka jirtanirraa baadiyyaa Oromiyaa keessa teessanii mana madaamii keessa teessanii Awurooppaalee teessanii biyya alaa jiraattaniif miti. Barattaniitiin teessumarraayyuu hojii argachuu ni dandeettan. Bakki itti argattanillee ni jira pilaatfoormiidhaan humareefuu kaasne sana jechuudha. Sagantaa kanaan itti deebineetiin yeroo biraallee kan bal'inaan walitti deebinu ta'a jechuudha. Hubannoo barbaachisaa waan ta'eef kanaaf ni danda'ama jalqaba wanti an baradhu kun bu'a qabeessa baradhee qofa dhiisaa osoo hin taane baradhee ittiin hojjedhee maatii kiyya jijjiira kan jedhu haa amannu erga kana amannee jennee booda mootiyyuu barnoota qopheessuuf deemuu bara haaraa irratti akkuma Ambaasaadar Siraaj kaasuudhaaf yaale bara haaraa irratti jalqabbii haaraan barnoota afaan Oromoo teeknooloojii jiran hundaaniyyuu kan eegallu ta'a jechuudha. Ammasitti isinis chaanaalii keenya kan telegiraamii yeroo yerootti wanta abdeetii jiru waa'ee barnoota kanneen immoo barreeffamaan sirriitti akkasiniif galu yeroo yerootti kan achirratti ibsaa deemnu ta'a YoursTech Academy kan jedhu chaanaalii barreeffamaa jala jiru kana sarchi gootanii nu argachuu dandeettan telegiraama irratti jechuudha. So qophiin keenya kan har'aa wanni hopefully waan isin dabaltan yoo hin jiraatini qophiin keenya kan har'aa asirratti xumurama. Waan gaarii yeroo gaarii qabaadhaa jechuun barbaada. YoursTech Podcast subscribe gochuun nagatina. YoursTech Academy channel illee join gochuu hin irraanfatina. Nagaatti.